Jirra jirtuu daawwattoota hordoftoota keenyaa arraan tana dargaggeessa lafaa ol ka'aa roga ispoortiitiin hawaasaa fi dargaggeessa keenya ijaaraa jiru cimaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Turtii teenya tan irraa dargaggeessa kanaa wajjin goonu hamma xumura sagantaa teenyaa nu faana turuun afeerraa teenya tan kabajaati. Baga nagaan dhuftee barsiisaa. Baga nagaan eegan. Galatoomii qophii teenya irratti yayyamamaa taatee sagantaa teenya irratti argamuu keetiif guddaa galatoomii jechuun barbaada. Gara sagantaa teenyaatti seenuu keenyaan duratti daawwattoota keenyaa wajjin wal bare. Baay'ee galatooma isin jechuun barbaada. Maqaan kiyya Bayaan Amman Nuriin Jaama dhalataa godina Harargee Bahaa magaalaa Dadariyaa jechaadha. Kanaaf leenjisaa ispoortii wushuutiin Jaamaa jechuunis. Galatoomii. Wushuu jechuun kun afaan maaliiti? Wushuun afaan Chaayinaati. Jechi wuu bakka lama qoodamaa jiru kun jecha wuujuu fi jecha shuujuudha. Jechi kun lamaan maal jechuudha? Innummaan miilitariidha beekamaadha. Waraana irraa hordofee jechuudha. Waraana jechuun innummaan eegnisaadha jechuudha. Tole. Galatoomii. Jalqaba galtee gaafa ispoortii kana barattuu fi sadarkaa kana akka geessuuf jechuun ka'umsa maaltu sii ta'e? Sirriidha, gaaffii bareedaadha. Jalqabumaa daa'imummaa kiyyarraa ispoortii kana hedduun jaalladha ture. Ispoortiin garuu gosa hedduu qaba. Teekaandoo jira, wushuu jira, jeetkiindoo, aappidoo, ispoortota hedduu jira jechuudha. Ispoortii kanarraa kan keessa jechuudha. Gosoota ispoortiiti kanneen nama wushuu osoo hin ta'in, wushuunis kophaa bireenchiidha. Teekaandoonis bireenchiidha. Daa'imummaa irraa osoo isaan kana adda baasee akkasitti hin beekne ispoortii hojjechuun ni jaalladha. Kana garuu ka'umsa akka seenaatti gaafa takka Mahammad Jamaal Jaamaa dhalataa magaalaa Correeti. Mana jimaa dalagan ture jechuudha. Achirraa ka'ee mana jimaa qobboo dalagaa achitti ispoortii kana dalaga. Dhufee gaafa san gandatti nu hojjechiisa maal akka ta'e hin beekne jechuudha jira. Kanaaf achirraa ka'ee gaafaan jalqaba mana barumsaa bara 2000 jechuudha. Elementarii bitee gaafaan gara sekandarii dhufu barsiisaa Gosaayee jedhamu. ITF teekaandoo magaalaa Darkiitti namni akka dalagaan ture. Teekaandoo isa ture jechaadha. Gosaayee dalachiisaa ture. Osoo isa kana jala dalagu hedduu isiin tun dilas akkaan silaan barbaasu naan ta'e. Kana barsiisaa bahar tokko jechuudha. Bahar Xahaa Jaamaa dhalataa Dirdaati. Dhufee magaalaa Dadar kanatti leenjii eegalee isaa wajjin itti dhufee jechuudha leenjii kana. Leenjii itti dhufee gaafaan ammoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gaafaan fixu carraa barnootaatiif jecha agadhiiseetiin deemee gara Haramaayaattiin galee Haramaayaa ammoo Abdulaziz Sufyaan nama jedhamu Abdul Jaama. Isa jalatti jechuudha kan inni ispoortii kana leenjii xumuree sadarkaa kanarra gahee jira. Bara 2000 garuu leenjisaa ta'ee leenjii kan inni eegalee magaalaa Dadarii irratti magaalaa Dadarii fi naannawa aanaa Dadarii irrattis leenjii ispoortii wushuu eegalee jechuudha. Ispoortii wushuu ammoo wanni na jaalachiisee waa'ee ispoortii wushuu irraa ispoortii mo'anaa bakka lama qoonnee ilaaluun dandeenya jechuudha ispoortii wushuu kana. Parsantaajii 50 harka fayyadama. Parsantaajii 50 ammoo miila fayyadamaa jechaadha. Kanaaf wajjin wal qabatee wushuu bakka lama qoonnee gaafa laallu saanshuu yookaan saandaa fi taawulutti qoonnee laaluu dandeenya jechaadha. Kanaaf gosoota saanshuu yookaan saandaa isa kana saanshuu jechuun kun jecha afaan Chaayinaati. Saan jechuun sadii jechuudha. Shuu jecha jiru mala jechuudha. Saanshuu jecha jiru walumaa galattuu mala sadii jechuudha. Malli sadii kun kamii fi kam jennee ilaallu yoo ta'e mala harkaa, mala miilaatii fi mala wallaansoo ofiisati. Jecha taawuluus bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha ispoortii wushuu keessatti. Jechi taawuluu jiru kana bakka sadiitti gaafa baafnee qoonnu inni kun garee chaan, garee naanii fi garee tachii qooduu dandeenya jechuudha. Kanaaf ammoo gareen chaan kun garee akkamii jennee ilaallu yoo ta'e gareelee gaafa hojjettu lafa bal'aa kan qolatudha. Ol ka'insa lafarraa ol kaatee hojjechuu kan qabuu fi hojiilee mudhii olii kan qabudha jechuudha garee chaan kana gaafa ilaallu. Inni itti aanu immoo garee naan gaafa ilaallu gareen naan faallaa garee chaaniiti. Faallaa garee chaan gaafa jennu lafa gabaabaa qolatanii gareen naan jechuudha. Fakkeenya garee naan kaafnee gaafa ilaallu naanfaan nandaa'oo fi nangan fudhannee gaafa ilaallu lafa gabaabaa qolachuu danda'a jechuudha.
Inni immoo maalii hojiin sochiin isaa sochii humna irratti hojjeta. Humna irratti hojjeta. Sochiilee mudhii gadii irratti hojjeta jechuudha. Gafaallaa garee chaanii. Chaan ammoo maal irratti hojjeta? Mudhii olii. Gareen naan ammoo mudhii gadii irratti hojjeta jechuudha. Mudhii gadi jechuun miilaan fayyadamuu jechuudha. Fayyadamuu jechuudha. Saniif garee tachii immoo inni sadaffaa garee tachiiti. Garee tachii gaafa jennu egaa gareelee fakkeenya fudhannee gaafa laallu kanneen akka tachikwaanii fi tajijjaan fudhannee gaafa laallu isaan kun bifa sagalii hafuura baafannaatii wajjin suuta dalagaa adeemudha. Bifa kanaan qonnee ilaaluu dandeenya. Hafuurri kan namatti ciccannee suuta jechuun sochiin atiisii gaafa hojjettu akka nama hafuura keessaa boo kanaa waliin deemti jechuudha sagalee gaafa ta'e. Bifa kanaan baafnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Galatoome. Eegatti seente booda gosoonni ispoortiidhaa kunii fi hamtuu kanarra bareedaadha kanaatu naaf filatamuu qaba jettee eegatti seente booda wanni kun attasii beemu jalqabumaa gaafa gartee waan kana eegaa si jalqabde booda biyya biraatti deemteeti akka baratte kanutti himte gaafachi dheeyite booda wanni kun attasii beheeti gosa ispoortii kanatti hirmaachuu qaba jettee fedhii tiitirra dhaabbattee waan kanatti seenuu dandeesse jechuudha. Miti sirrumaa jalqaba gaafan dura hojjedhu ispoortii hojjechuun jaalladha malee adda filadhee adda akkasitti dabaasee hin beekne ture. Garuu immoo gaafan gara mana barumsa sadarkaa lammaffaa mana barnootaa dadara dhufee asitti barsiisaa gosaa jedhamu ITF haqaraa isoo wajjin hojjedhee ture. Eegas booda immoo osumaan hojjedhu isiin sana akkaan amma barbaadu naan taane reefullee durarra kaasee ture. Saniif gaafa bahar kun dhufu ispoortii gushuu parsantaa 50 harka fayyadamti 50 miila fayyadamuu si eega danaabee booda jabeessee immoo godhee kan hin qabee ispoortii gushuudha jechuudha. Jaalalisii gaafsirraa ka'ee isii kana bakka galma gahuun qaba waan jiru kaayyuun qaba fuula dura. Gaafa namuu mana barumsa sadarkaa lammaffaa xumuree asii gadhiisullee jalaana fujee abduu kana dhagaatin ture yaa'us malee hin beeku asii dhagaatin ture. Gaafa namuu isa barbaada karaa awwaadii dirree kubbaa sanii deddeema malee guyyaa guutuu dhabee galee kan qaba. Eegas booda immoo sun tiriyaadhii ijoollee gaafa mana barnootaa inni immoo haramaa irraa hundi qabu ture beeku. Ani sammuu dhageetii awwaadii waan dhagee jiru. Awwaadii dheedhee isa barbaada jechuudha. Galatoome. Eeganii fi gartee gara teekaannoo wushuu kanatti hirmaachuu eegaltee sadarkaa barumsa keetii keessatti hin baana. Mudannoon achi keessatti si mudatte ni jirti. Ati jirte mudannoon namaatiif buqaa hin jiru. Gaafa takka mudannoo maalii qaba seete awwaadii irraa inni haramaa dhaqaa. Jireenya awwaadii haramaa dhaqee hin jiru sadarkaa barnootaaf haramaa irraa hin barata waan ta'eef awwaadii dhaqee qarshii kudhanii kishaa qabu ture yaa'u. Qarshii kudhanii kishaa qaba. Qarshii kudhan san gaafa haramaa awwaadii gidduu qarsadii hin dhaqe. Qarsadii hin dhaqne anis gaana. Sadiin deebita. Sadiin gaafaan dhaqu torbaan darshitte jecha. Qarshii torbaan darshitte bitan amma haala magaalaa kanaanis dilas waan hin dubbeeneef qarshii immoo kudhan sanii qaba. Kudhan sanii irraa sadiin dhaqee torbaan naafee torban kun amma na deebistee wantoota tokko tokko naa bitti jeetiin eegaa ture beektaa. Kanaan amma gisee uffata jijjiirannee seenna uffata osoo karaarraa fuudhanii kan warra kaa'ee jechuudha. Gaafa nama ispoortii xumurree dalagaa hojii hojjannee xumurree gara garaa gaafan deebi'u qarshii torbatti hin jirtu. Wanni itti galtu jiru jechuudha. Amma achii namoota kan beeku anis haariyaa miilaayin awwaadii irraa haramaa eegale jechuudha. Mudannoo ajaa'ibaa qabda. Aarsaa itti kafaltee. Sadarkaa kanarra gahuun qaba jechuudha. Okay. Itbooduun deebinee aarsaa sanis itti kafaltee. Hanga ilaa barsiisaa ta'utti sadarkaa kanaan geesse jechuudha. Jabaattee jirta. Gamanumaan gaafiin biraa tanii si qabu. Dargaggeessa ispoortii hojii waliin beekne yookaan hariiroo hin qabneef maal dhaamtaaf keessattuu naannoo teenyatti amma irra hedduun ispoortii irratti dilas xiyyeeffannaa hin qabnu. Kanaaf hojii wal qabachuudhaaf dargaggoota kanaaf maal dhaamtaa hawaasa? Sirriidha. Hundubaadha. Gaafiin kee gaafii bareedaadha. Dargaggeessi akkuma magaalaa keenyaattu kan magaalaa Naaziriitti ispoortii baay'ee hedduun jaallatu. Maaliif jimaan isa sirraa shishaa waan ta'eef namni jimaan isaa qabatee taa'ee qabu amma isaanis gaasaa qabbanaati. Qabbanaa jira. Gaasaa ta'ee taa'u malee waa'ee ispoortii irraa qaban qabu. Kanaaf garuu immoo dargaggeessa wanni guddaan wanni nuti dhaabnuuf dargaggeessa fedhii dhiyeessinee
haalata takka isaanii wajjinis mari'annee silaa'uu numa xiqqeeffama malee beektaa argeetti himaan dhiisii namaa jennaan nama ijoollol ta'e. Kanaaf dargaggeessa xiqqee isaa jenneen isaanis amansiisnee gara ispoortii galchinee immoo sochii ispoortii kana keessaan godhan ni jajjabeessina jeetiin amana fuuldura. Galatoomii barsiisonni wushuudhaa yookaan ispoortiilee garaagaraa jechuun qophiilee adda addaa yookaan dorgommiilee adda addaa biyyoota adda addaatti deemanii dorgommii adda irratti hirmaatanii faayitiis ta'uu waan adda addaatiin badhaasa fudhatanii ni dhufan yeroo agarru. Sa'aatii dorgommii lama keessatti hirmaattee beekta. Dhugaadhaa dorgommiilee ni hirmaata gaafaan sadarkaa bara dhuseetti faayitiidhaan kan inni hedduu beekamu faayitii kanaan jaalladha faayitiin hojjedha. Ilaa hanga Oromiyaa shaampiyoonaa Wallaggaa ba'aa Naqamtee irratti deemee ture gaafa jalqaba istaadiyeemiin Wallaggaa ba'aa Naqamtee haaree ture. Eebbifamee gaafa biyyi ifaan jalqaba irratti kubbaa qaba. Gaafas illee achirratti illee dorgommii ture jechaadha. Saniifuu dorgommiilee biyya keessaatti koo kanneen akka Baabbilee tures naannoo Harariitiin illee barsiisaa Abdulii wajjin yeroo hedduun deemaa ture sababa hiyyaatiin jechuudha. Hanga sadarkaan dorgommiin naannoo Hararii faca'ee ba'ullee irra ga'anii ture jechaadha. Maaltu uumame yeroo sana? Gaafa sanitti faayitii kanaanis ni jaalladha faayitiin jabaadha waan ta'eef barsiisaa hiyyaa maal jechaa turan bittee fiddee bakka biraatii bittee fiddee malee barataalee himti. Jaaniin gaafa anaa jechuun uffata pirootokoolaa faayitiidhaaf bituu uffatee dirriise meeshaa gurguratanii gaafa yaa qaban jechaadha. Meedaa nuti isaanii hojii isaanii dorgomnuu jaanii meedaa Imaam Abdullaa irratti naannoo Hararii. Galatoomii gaafii teenyaas gara xumuraatti dhiyaachaa jirti. Ammaan tana yeroo ammaan tana eessaa fi eessatti barsiisaa jirta? Amma iddoon nuti irratti barsiisaa jirru magaalaa Dadar mana barnootaa Abarra Gizaa'uu keessattis hojiin keenya akkuma tuffatetti jira. Asumas mana barumsa elementarii mana barnoota ganda Hajii achirratti illee bifa addaatiin leenjisaa jirra. Mana barnoota ganda Muusoo irratti illee bifa addaatiin leenjisaa jirra jechaadha. Asumaan ammoo wanni hordoftoota keenyaaf dhaamuu barbaannu namoonni ispoortii wushuu kana dhuftanii nu biratti leenjii barbaadan yeroo hunda galmee keenya onlaayinii jecha banaadha jechuu barbaadanii. Kanaaf dhuftanii magaalaa Dadar irratti haala addaatiin leenjii sochii qaamaa godhuu dandeessan jechuu barbaadaa jechaadha. Sa'aan silaa gartee namoonni irratti hirmaatee barachuudhaaf wanta wanni mijaa'e jechuun amma keessattuu hojjettoota mootummaatiif hojjettoota manneen baankiitiif warra guyyaa dalagachaa ooluuf yeroon murtaawaa yookaan torbaanitti sabtiif yaalata guyyaa boqonnaallee ta'uu wanni adda ta'ee isaaniif haala kanaan isiniif qopheessinee isin simannoonni jiru. Jira hundumaadha. Warreen ammoo guyyaa hojjechuu hin dhaqabneef ganama subii isaa bakka takka irraa eegalee ilaa ganama isaa takkaatti illee hojii ni hojjannaan jechuun sagantaa dandeessatti guyyaa alagaasatti hin dhaabnu guyyaa alagaasatti silaawwa hojjettoota mana baankiitiif sabtii dabalee guyyaan kaan hojjettoota kan biriitti jedheetii yaada. Guyyoota kanneen illee hojjechuu dandeenyaa jira. Immoo warreen guyyaa hojjechuu dhaqabaniif asrii booda isaa sagal irraa eegalee ilaa haga isaa takkaatti banaadha jechuudha. Ni jira. Galatoome. Gamanumaan kana booda barattoota barsiisaa bayaanis dheenee ni ilaalla. Viidiyoo isaanii kan waraabnee isin biraan geenyu ta'a. Namoonni gartee naannoo teenyatti dargaggeessii araada adda addaatiif waan adda addaa keessatti guutuutti firraanfachuu osoo hin taane sochiin qaamaa sochiin ispoortiidhaa fayyummaafis waan ta'eef jecha haa irratti hirmaannee hojjennuu isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa sagantaa bareedaa kana Ufteen wajjin qoodachuu feetii fi sagantaa kanarratti argamu feetiif guddaa galatoomii hanga sagantaa biraatti walitti deebinuutti daawwattoota keenya galatoomaa gamanumaan namoonni gartee chaanala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa hanga sagantaa biraatti walitti deebinuutti nagaan jiraadha.